Ummanni Keenna Risoosii Keenna ijoollee wal soosan Keenna armaan durat balleessaa tokko adoon qabnet adoo waan takkan balleessinet tokkummaa dubbachuu irratti dhaguuran jechuudha. Wanta kan balleessin tokkummaa uummataa dubban tokkummaan uummata kaaf ummanni Keenna tokko haa ta'uun hidhaggalanii hidhaa ciisan jechuudha. Warra hidha ijoollee Rabbi nu haa baasu. Namni uummata kanaaf dura namni uummataaf ka'ee ifii waan san argaa miti ofii wareegamee ummanni kiyya bilisummaa haa bahu jiru haa bahu jechuudha. Akkasii kanaafuu warri waan kana qindeessee ijoollee tanallee qindeessee akkas dhufse godhe nullee akka dhufnu as nu godhe obboleessa keenya Nasruu gabaabinna laayinaa Nasruun dheengadda gaafa korneelii cirrii du'e namni waan hagas gayaa qindeessee wanni godhee kaasee haga fayyaa gizeen isaa qabanii haga guyyaa isa awwaalaniit nama waliin dhaabatee wanni godhe Oromoon duuba walii haa yaadnu nama dhugaa dalaga dhugaa isaa haa mul'ifnuufi lafti waaqoo guutuu namni Keenna wanni gizee kan jala fiigan ka gizee wanni jedhu nama haganni jiru haqa isaa kennaniif. Dheengadda korneelii cirrii gizeen du'e maal fakkaati wayi du'a fakkaatti du'a fakkaatu jechuudha. Gaafa korneelii waaqoo guutuu du'a fakkaatti mala du'a fakkaatu jechuudha. Isaan hin gadde waan san jechuudha. Nama haganni jiru haqa isaa kennaniif kabajaa isaa kennaniif. Kanaafuu ilma guddatu Rabbi nu haa godhu Rabbi bakkaan nu haa gayu gudaa Rabbi irraa haa qabu hamtuu Rabbi irraa haa qabu har'a waan ifiin dalagatu waan ummata kanaa diqqeennan jalqabee Rabbi haa milkeessu. Kanaafuu du'aa illee nu gootanii fi silaa waan hedduu waliin haasofna lafti fageenna fi yeroo nu gabaabachuuf waliin haasa'uu dadhabne Rabbi isin haa galatoonfatu naga keessa isin haa jireessu. Obbolowwan keenya ka Minnesota irraa hawaasaa sikkoo mandoo ka Minnesota ka gargaarsa nu godhu kanallee kaabaa bakka mara akkas nu godhanii haa milkaawanii. Kanaafuu insha Allah Nasruutti nuti deebi'a galatooma ulfaadhaa. Assalaamu alaikum.